Okay. You wanna say first the Arabic language? Then you wanna follow me? Okay. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu adu wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa anna Isa wa anna Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. Rasuluhu. Okay. You wanna follow me by English? Okay. Okay. I bear witness I bear witness there is no God except Allah. there is no God except Allah. I bear witness I bear witness Muhammad is the messenger of Allah, Muhammad is a messenger of Allah, and he is the last messenger of Allah for all the world. and he is the last messenger of Allah, All the world. all the world. Okay, I bear witness I bear witness Isa or Jesus Isa or Jesus is a servant of Allah, is a servant of Allah, and he is a messenger of Allah. and is a messenger of Allah. MashaAllah, MashaAllah, Allahu Akbar. You are a Muslim now, brother. Welcome to a Muslim. Welcome to Islam. Is your first religion? Amen. Is your first religion the one or you are born on it? And you are finished. You are finished. You can take down your finger right now. MashaAllah. MashaAllah. You take a shahada right now. You are Muslim. And I will say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from now. You are Muslim, okay? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. I will say two words for you, like just for advice. I'm the same like you are. I'm a student for Islamic religion right now. But I will tell you something because there is a lot of Sheikh Ustad in here right now, but they can't speak English. That's why I'm talking to you, okay? I will tell you Okay. two words. There is like you want to start from right now, Ibadah, Salah, and you will teach Quran, how to read Quran. They will teach the one friend around you, okay? Yeah. You should have to start from now. Okay. You want to take a shower your body, you want to make wear your clean clothes, then you will start it from right now, okay? Okay. MashaAllah, MashaAllah. And I will tell you the second thing, there is a lot of people coming inside or in the public or inside, they will say, hey, why you take shahada, why you be Muslim, why you like away from Jesus? You are truly believe to Jesus right now, because we are like, as a Muslim, Jesus is the God messenger, okay? He's no God. He Yeah. don't have any power to be God, okay? Yes. Thank you. Okay, ani fitade gama khiyana ani fitade itichachap se gai. Maqaa isaa gaafadhuu fi maqaa jijjiiree fi Okay, what is your name? What is your name, my friend? Now Islam. No. My name Yes. Kevin. Kevin. You wanna change your name or Shower. Yeah. you like to Me change your Hassan. name? Now Hassan. MashaAllah, Allahu Akbar. you take good name, man. Okay, Hassan ya Ustad Awal. kaa godhuu fi innuu yoo baafateetiin jira Hassaniin welcome jenneenitiin jirra rabbiin barakaa godhuu fi Ya akkas MashaAllah. ijoolleen dhageessanii isin ammoo barsiisaanii aga dandeessan kitaabban ingiliffaallee barbaadaa fi
Kitaaban Ingiliffaallee barbaadaa fi atuyyuu kunoo alhamdulillah dargaggeessi garee shaadaa kaakkanaati kunoo kan nuti barbaadu. Bakka Yeah. jirtanii da'awaa godha awwaliin qofa irratti hin dhiisina. Abu Muwaazin qofa irratti Farhaanin qofa yookaan Abdii warra asirra jiru kana qofatti hin dhiisina. Bakka jirtanii socho'a. Bakka jirtanidha biyya keessa biyya alaadha bakkuma jirtanii shamarran illee bakka jirtanii da'awaa godha. Haga dandeessan ummata jaahiliyyaa jalaa baasa kufrii jalaa baasa haga dandeessanii dargaggeessi garee shaadaa kaakkanaati kun alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ugaandatti dabartanii yeroo kan faranjii yeroo kan maalidha akkanatti yoo fiddaniitiin jettan das nama jedha. Rabbiin barakaa isin haa godhu. Wannaa godhi kamisha kitaaban Ingiliffaadha barbaadi wannaa irra hin jiraati waan islaamummaa namni reefuu dhufe islaamummaatti reefuu dhufee fi kitaaban fayyadu ni jirti kan sanniin dubbisaatumaan hubachiisaanii akka dandeessanii. Rabbiin barakaa isin haa godhuuti barakadhaa ulfaadhaa isin hin jenneetiin jirra. Aye, Ustad on deebisa waliin naga deebisa na xiqqeessa bakka tiyyan na deebisa. Allah baarak fiikum. Hayya hayyata. Finish? Finish. يا جماعة كم قولنا مي؟ اوكي جرباني اي صدام ديني سدي يا جماعة أول ويا انيو دا كان دبيسو جروم ابوستيلي كان في توبه غمي كان شادا كبسيمنا Ayetti fufa Ustad. اي شادا كبسيمنا مي غمي كان يو ربي نرافسه انت اللي ربشه وهند ربشه لفر في يرو كان ني واقع جدا يرو كان وار سيرو كان مال جدا وان مساتو ولا لسني قالته غمي Egaani erga waaqayyoo ta'e gamaaltu na danda'a miti. Akkanumatti wajjin haasofne malee. maal macaafa dubbistee sammuun kun shawsi jedheeti bar rakkoon kan keessa kana. Yaa beekumsi illee yoo baay'ate maraatummaadha bara. Lakki beekumsi baay'atee miti macaafatu shawsi godhe macaafni yaada garagaraa waan qabuuf jecha yaada garagaraa keessa seente. Yaa macaafni illee yaada garaagaraa hin qabu. Atuu dubbataan turre yaada garagaraa qaba jette. Aan silaa akka kiristaanii na aarsitti silaa nan sallama ture betta. Garuu musliimummaa keessa immoo gaa jireenyi bara baraa waan hin jirreef itti cabsuun dadhabe. Maal jireenyi bara baraa jechuun mee jireenyi bara baraa maalidha kan kiristaanummaa keessa jiru? Yesus Kiristoos ilma waaqayyoo akka ta'e amanuu keetiin akka inni Ilma waaqayyoo jechuuf hin jirraa miti dhamma duratti dubbanne bar ilma waaqayyoo jechuun nama waaqayyoo fo'ate jechuudha. Bonna biraan qabu fakkeenya Israa'el Yaaqoob maaliif ilma waaqayyoo jedhame? Israa'el maaliif ilma waaqayyoo jedhaman? Nama fo'ame jechuudha macaafa keessatti. Ilmummaayyuu haa dhiifnu inni yoo ilmummaan isin rakkisa yoo ta'e jechuudha. Mee Iyyasuus Kiristoos kun akkuma ergamee dhufe tokkotti yoo fudhannee Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:1 irratti anatti amanaa jedhe. Anatti amanaa kan ofin jechuu danda'u eenyulleen hin jiru malaayikin iyyuu ofin jechuu hin danda'u. Anatti amanaa abbaa kootti amanaa maqaa kootiin immoo waan fitan kadhadhaa jedhe. Hin jedhu akkas hin jedhu. Situ dogongoree dubbise malee akkas hin jenne akkati jette kana hin jedhu macaafni. Dubbisnuure. Dubbise abbaa kootti amanaa hin jedhu waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Sirriitti hubadhu akkanatti. Mee dubbisme ofii keetii. Okay, Ingiliffa isaa moo afaan Oromoo isaa dubbisnu? Kama barbaade dubbisi. Okay, afaanuma Oromootti na deemna. Erga akkas jettee. Okay. Garaan keessan hin raafamiin waaqayyootti amanaa anattis amanaa. Amana. Allahu akbar. Kanaaf Akkanadha. isin amma Iyyasuus Kiristoositti ni amantu? Amma bakka tana qoyi ka anaaf gaafachuudhaan dura macaafa qorra. Waaqayyotti amanaa ogguu jedhu waaqayyoon maal godha akkam jedhanitti amanan. Gabaabama naa deebisi. Maaliifi? Gabaabsinii ilaalla waan ta'eef. Gabaabaa si deebisa ree sanoo kanarratti dubbachuun barbaachisa. Waaqayyotti amanaa jechuun waaqayyo jedha amanaa jechuudha. Anattis amanaa jechuun ammoo
Yesus kablammaffaa akka ta'e beeksisa. Ingilifarra osoo dhayite ende jechee jedhu fayyadama. Anattis jechuun ammoo afaan Oromoo keessatti saan sun kan dabalamtu qaama biraa waan ta'eef inni Waaqayyo waan hin taaneef jecha anattis jedhama. Isatti ammoo maal jedhame itti amanama? Isatti maal jedhame itti amanama yoo jette boqonnaa 15 irraa boqonnaa 16 irratti gara xumuraatti dhayiteetiin agarta. 17 irra illee jira. Awwal 16 gara xumuraatitti maal jedhanii barattoonni nuti akka Waaqayyo biraa dhufte amannee jirraa jedhanii gadi dhaabanii akka Waaqayyo si ergate amannee jirraa jedhanii. Eega sani boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti ammoo Yesuus deebisee maal jedhe? Akka ati na ergites amananii jedhe barattootaaf dhugaa ba'ee jechuudha. Barattootatti amana beektee achumaanuu yaa gamme boqonnaa 13 gara xumuraa irra jalqabee haga boqonnaa 17tti dubbii guyyaa tokkichaati. Dubbii guyyaa garagaraati miti. Guyyaa gaafa inni qabamuudhaaf deemuuti jechuudha macaafa keessatti. Boqonnaa 17 boqonnaa 13 irratti irbaata nyaatanii erga sani ammoo Yesuus kadhannaan kan inni adeemu gaafachuu wajjin. Maal jechuun jirta Worshippiin garuu wanta hiikaa kan biraa of danda'edha. Maal jechuun jirtaati? Maal jechuudha? Dubbiin kun sirriidha. Sin dubbisa akka jedha kunoo. Isin wangeelicha ni fudhattu taanaan wangeelichuma ragaa isiniin kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 23 irratti and in that day guyyaa sanatti of me not you will ask nothing wata kallee nan gaafattanii truly I say to you waan dhugaan isinitti himaa whatever you ask the Father waanuma feetan abbaa yoo gaafattan he will give you inni immoo isiniif ni taasisaa. Kanaaf abbaan sana agartee waaqa tokkicha sana maqaa gooftaa Yesuusiin gaafatu. Onsi gamme. Hawaa bira waa jira natti fakkaata gaafadhaas taas. Hayyee taate. Hawaa. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jira. لا وانت خلنا سيفشون في دا بودرتي هوا كم لقيها مالت سبرج راوا الحمد لله لك ربي مال انا مالتي هوا شهادة جنة ها مالتي هوا النتورك إنه براج تتموجو شهادان ارتست شهادان اوكي طول ايش هوا اي القدسة Namni isaa uma sallamaa jira. Waan gaarii deebisanii qabsiisaa ka Ustaaz Amdi. ايش تاتي هي ما تخني اسي يلا هوا تخن اكم نقا فيا الحمد لله مكان كينيو ده جنتي اوكي هي جنتها منتين تمال توري ها كريستانا اوكي بنتلا لا بروتستانتي لا كريستا لك ارثوذكسي لا ايه الشي بريدة داية ما أتي أمانتي كريستانا خيستي يسوس مالي تيتي أمانو تورتي ربي الشي قاري أما هو دبا مالتو سيقال يدام هبتي ها؟ يلا سقلين
oo ammaan tana addaan hubattee akka Yesuus Kiristoos Waaqayyo jedhee amanaa ture. ammaan tana hoo Ha? ammaan tana hoo Amman tana baree jira. akka Yesuus maal tahee bartee Amma waa hundaa baree jira. Shaadaa dhuunfaa barbaadeetiin adda baafadheera. ishi akka Yesuus Kiristoos waaqan tahin bartee jirta ammoo Eeyya. Mashallah. Islamni Yesus Kristus waaqayyo son taane ergama waaqayyo tijee amana. Yesus Kristus ergama Rabbi hojjeta Rabbi akka ta'e ni amantaa? Ni amana. Tole. Yesus Kristus akka Israa'el qofatti ergame bakka biraa akka inni ilaallanne inni gabricha Rabbi ergama Rabbi Israa'el qofatti ergate akka ta'e ni amantaa? Eeyya. Mashallah. Haqaan gabbaramaan Allah tokkicha malee waaqayyo tokkicha malee waaqayyo tokkichaan ala kan biraa akkan jirre ni amantaa? Eeyya ni amana. Mashallah tabarakallah. Nabi Muhammad ergama Rabbi ol aanee addunyaa guutuuf ergame xumura akka ta'e ni amantaa? Islaamummaa gaafa qabachuu barbaadde fedha keeti moo birrii siif kennaniiti moo si dirqamsiisaniiti moo si sossobaniiti moo atumatu hubatee fedha keetiin islaamuu barbaade? Fedhuma kiyyaan malee dirqama miti. Namni si dirqisiise way jiraa? Hin jiru. Okay. Baay'ee gaariidha. Viidiyoo Okay. Wanni gaafii sitti ta'u tan booda gaafii natti taati mataa kiyya kana keessatti jettee gaafachuu barbaaddu. Ammaan tana gaafattee adda baafachuu barbaaddu ni jirti? Hin jirtu hundaa adda baafadheetiin jira. Booda hojjiman jirra. Hayyee inshaallah sirrii sawa. Tole. Daqiiqaa takkaaf viidiyoo ba'uu ni dandeessaa? Eeyya. Ishi hayyee viidiyoo ba'i. Ishi. Uffatu qoran baatu uffatu. Ishi hayyee. Obboleewwan koppiliinkii godhaa. Koppiliinkii fi taaptaabii godhaa. Baarakaa Rabbi sinaa godhu. Koppiliinkii fi taaptaabii godhaa. Gammee ati nu obsii itti as deebinaa inshaallah. Irra duraan gammee shaadaa qabsiisuuf garaa muradhee. Inshaallah itti as deebina. Koppiliinkii godhaan qasuu taaptaabiif koppiliinkii godhame. Okay. Okay. Ay, gurra keenya yaaddan Ustaaz Amdi. Dhiifama guddaa dhiifama. Maayikii kiyya banaan ture seene. Sorry. Daalan goose. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. دكتوراتችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። አላህ ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ እንዴ? እርሱስ ደህና ኖት? ምንድን ነው ጠፋ? ወላሂ በስራ ምክንያት ነው። አንድ ደቂቃ አልቀመጥም። ያው እየተሯሯጥኩ ነው። አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዛ። እረፍት የለም ሰሞኑ። ማሻአላህ ተባረክ። ሰሞኑ ጠፋ አንተ በእናትህ
Innis barbaada oolee na'u. ما شاء الله ما مجدية سوسين بيكنا فان رمودي شهادة قبستني يو فيديو مالك تاني بافتا مقاكو فتباسا مالي Hojii teessan nyaadha. Maashaallah. Taamitaa shaadaa qabachuu deemtu bee? تا الله مالي أنا كبر أنا كنجرو نوانتامي نبي محمد إرجع ما ربي تو أمن جت عيسى إرجع ما ربي ور بني إسرائيل قبض إرجع متو أمن تامي جت مال توف Watakka dabde. Watakka أنا masgil. بيفهم كفان مراجعة كفا كودا فيجر مسجد أديم Gilgaala. Ustaaza isi qabsiisame tifufa. شهادات مرتنية والله كوكولاتا وفاجر على تنتولو يفعل في الرأي كافي قلبي كافي بالرجاء توفى يسنا قراج Lakki tifufa rakkoon qaba abshiraa. ولكن أنا كافي سكافتني شهادة يوسف أبسيسني من أشهد جنة جنة Quba kee tokko kana ol Ashhadu. Ustaaza ol guddisaa jiru. takka as bayyiti ishii dhiisit ishii si bira jirtu sun haa teessu eeywa ati as bayyiti eeywa namni tokko qofti ishiin shaadaa qabattu qofti jechuudha ishiin shaadaa qabattu qofti eeywa haa mul'atu. أوكي مولتي أما Yee mul'attee quba kee tokko ol qabi. Garuu koppiliinkii godhamee dafaadha. أوكي أشهد Miikeen jiru obboleetti koo. Maayikii أنا badannaa. مايكي زين أوكي أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبده عبده ورسوله ورسوله أني رقم بها أن رقم بها الله الملئ الله ملئ ربي برا ربي برا كان لغان قبرمو كان ربنا انجيرو نبي محمد نبي محمد نبي في نبي في إرقما ربي إرجم ربي كان الرابوداتي مكابدات عيسانس إيساني إرقما في إرجم في قبرتش ربيتي قربت ربيتي ولكن أنا ما شاء الله قرس لهم رفتي جرتابا قربين قرس لهم نجان سفيدة أستاذ كي نجافية دسقافتني قافي هندايو قاكم قارد ديبستي سلاوما راهوبتي فرينا كان كيتين قرس لهم رفتي أما سكما فرينا كان كيتين رفتي فرينا مهن كيتين سلاوما را وعبرتا إن شاء الله قرقري قرآن سنساني بارك الله فيكم أنا فان عربي فاتن ردي ملي شهادة نمسك أبسي أستاذ الحمد لله أكان أبوليتي نكسي بيكتي جباد إن شاء الله قرقري قرآن سيأكل جنتي قرقري قرآن كي سيأكل جنتي أوكي إيش بارك الله فيكم أستاذ الحمد لله السلام بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أبليتي يا دررتي بقى ربينك يا سيغمتيسي بركة سيفا قدو سباتا صدقي في استقامة ربينك يا كسيف كنو قرتي أنيسي ربي خيرا سيف خردا دوبا namni tokko
bareedinni nama takkaa, guutomminni nama takkaa, jabeenyi nama takkaa, gaarumminni nama takkaa, faxiinummaan takkaa hoo fayyummaan nama takkaa islaamummaadhaan ala hin jiru beektanii. Laali yoo ati nama islaamaa taate laal si galee islam tislam jecha jaamu jedhe islam tislam si galee. Tanaaf yoo ati rabbitti harka kennatte nama nagayaa taata. Harkat rabbitti kennachuun istaslim lillah jechuudha. Si galee namni tokko yoo harka rabbitti kennate nagayaa ta'a, nama nagayaa. Yoo harka rabbitti kennachuu baatte nama nagayaa ta'uu hin dandeessu. Nama nagaa ta'uudhaaf ati rabbii keetitti harka kennachuudhaatu sirraa eegama. Because sababni isaadhaa macaafuma keessattuu waan ajaa'ibaa ta dubbatame takkaatu jira. Fakkeenyaa fi macaafa kiristiyaanaa macaafa warra maal taate sagaleen kee hin jiru moo? Sagalee kiyyaatu hin jiru ejjo. Sagaleen kee hin jiru obboloota. Right. Macaafa keessatti waan ajaa'ibaa asumaanoo obboloonni kiyyallee haa wanta jaanii macaafni Ayyuub kun hikmaa qaba. Isin galee macaafni Ayyuub boqonnaa 22 lakkoofsi 21 kuni hikmaa addaa takka qaba. Hikmaan addaa kuni maal jedha? Waaqayyotti araaramii nagayatti jiraadhu kanaanis wanti gaariin siif dhufa jedhee jira. Waaqayyotti araaramii nagayatti jiraadhu. Tuub ila Allah aw استغفروا ربكم جتون خر ربي خيتي توبة ديبي نجيت تجرادو يوم جاب خلال هي كان فان هاريا خيسامو جتشا كان جوف كيساقب جتشا خوني جتشا واقعا ولي قلي إسا وجي نجهان جرادو جتشا جو واقعا ولي قلي نجه لا إسا وجي نيس نجهان جرادو وجا ربي وجي ولي قلون أججسا قوتو نجهان جرادو قبر أجج ربي قوتو داف وانا جايبة ستة أخيسا يا بليتي تينيا مجافا خافان عربا خانا خيسا تيمو سفر أيوب جا سوني مجافا أفان قرتي ورمو خيسا سفر أيوب جا أمالي أيوب جا خانا خيسا تيمو سفر أيوب جا سفر أيوبي خانا بقولنا سا كاي بقولنا دي دمي لما right دتشا عجائبة Okay. Boqonnaa 22 lakkoofsa 21 irratti waan kana dubbata. Jecha kana ja'uun ofii dala. Istaslim ila Allah. Sifir Ayyuub boqonnaa 22 lakkoofsa 21. Kunillee macaafa Ayyuub boqonnaa 22 lakkoofsa 21. Kunis takkuma. Istaslim ila Allah. warri Allahan beenu jaan macaafni kun garuu macaafa kiristiyaanaa afaan arabaadhaati. Istaslim ila Allah rabbitti istaslim islaama jechuun al istislaamu lillahi bitawxiidi sigalee tanaaf jecha harka rabbii keetitti kennatte gaafa harka rabbitti kennatte nagaa qabda. Waan gabaabsee ani waan kana fakkeenya godhu keessaa namni tokko hoggaanii fi waraanni tokko yoo walitti baname waraanni gamaaf gamanaa yoo wallole namni osoo qawwee wal dhukaasu jiranii yoonii fi tokko istaslam yes ha يعني دفنتها أسكتوا no like ataka wanta ka tumure fa okay sorry akkasitti yoo waraanni walitti baname tokkoo fi tokko yoo wal cafaqan yoo wal tuman jechuu yoo waraanni tokko gaafa osoo qawwee wal tumu jiranii namni tokko keessaa qawwee lafa kaahee harkasaa samitti ol qabee waraana wal dha'u jiran sanitti yoo deeme waraanni wal dha'u jiran san hin ajjeesu nama kana ni booji'a. Sababni isaa maali? Qawwee lafa kaayuun ani nagayaan barbaada jechuu harka isa kennachuun an sittiif kenne akka barbaadde na godhi jechuudha. Gaafa sun immoo maal godha? Akka barbaadu godha.
Akka inni barbaadu maali? Ofitti fuudhee booji'ee takka mana hidhaa ofii isaa kaayyata. Hin ajjeesu. Okay, rabbiin hoo ati lola lafa gaafa qawwee lafa kaayuun gama rabbiititti maali? Macasiyaa, badii, shirkii, khuraafaata, dilii badiitti jirtu san firraa lafa kaayuu jaama qawwee lafa kaayuun gama rabbiititti. Harka of kennuun maalidha? Ajaja rabbii raawwachuudha. Akka feetiin godhi jaanii itti kannachuun maali? Yaa Rabbi ani fedha keetiin oolee bula. Mee ani wanniniin an godhuu danda'u tan ati fedhii teetiin narra keessu maali? Rabbi dhaggeeffachuu jirta gaafa san. Rabbi waan kana godhi jaa. Dirqamaatillee waan sun godhuu qabda. Gaafa waan sun goote namni mana hidhaa ofii isaati si kaayyata. Rabbiin immoo jannata si kaaya. Maaliif nagee barbaadda Rabbi wajjin? Istaslim ilallah. Kanaaf obboleettii tiyya kabajamtu ati har'a rabbii wajjin nagaa barbaaddee jirta. Ati rabbitti harka kannatte. Rabbiin immoo harka kannachuu keessirraa haqee balu. Amantii rabbiin tokkichi siif irratti deebiti. Waan kanarratti akka ati sabaata sii kennu ammallee maatii keetii tanii ansiin jiru amala itti toli ittiin hammaatini waan dandeessuun yaadaan ilaalchaan akeekaan waan gaarii ta'e hundaan tarabbi jaalatuun bira dhaabbadhu. Amalli kee da'waatti haa godhu maatii kee. Amalli kee akka isaan abboo muciyootuun gaafa kiristaanaa amalli si akkanaame. Ammoo islaamooti amalli si hedduu tole. Lakkii bar amantii isiin keessatti deebite santu amantii gaarii fi qaceelaadha jee namni akka sirraa laallatee amantii tanallee hamilu takkaa hoofadhu takkaa hoo amantii tana qalbiin tasdeebee amantiin tun akkamitti akkana nama tolchitu jee akka qoratu gartee godhuudhaatu sirraa eegama. Tatiyaantu yaa obboleettii tiyya kabajamtu rakkina dhufe baadhachuun sirra jiraata. Wanni qaaliin hundinuu argachuun ni ulfaata. Hattaa jabeessullee ni ulfaata. Waan qaalii ati argatte nama hundaatu si harkaa fuudhuudhaaf hedduu cinqama. Waan if hin qabneef amantii bareedduu tana jechaanis gochaanis keessaan dhuunfaa gamtaan maatiin ollaa faamilii fi hiriyaadhaan immoo amantii tana si harkaa fuudhuudhaan waa hedduu jechaan xureessus haa ta'u harma hundaanuu si harkaa fuudhuu yoo yaalan ati cichi irratti sabbarii irratti jabeeffadhu amantii ofii keetii rabbiin irratti akka gartee ati uumamtu si godhe amantii san qabatte amantii beekaa fi beekumsa qofaan deemtudha malee wallaalaa fi wallaalaadhaan tan hoogganamtu miti. Inni kuni tanuma beekaa biraa buuti. Because innama unzila bi'ilmi illaahi. Beekumsa rabbi irratti bu'e beekumsa rabbiitiin bu'e sun qura'aana kana. Barnootni amala sitti haa ta'uun dhaamsa fayyaa ani fixadhe galatoomii obboleetti qaba. Itti fufaa Ustaaz Abdii. Eshi jirtanii obboleewwan eessa qottansaa? Sagalee kiyyaatu hin jirre laata yaa Rabbii. Yaa Rabbi na qajeelchi. Yaaboo jirta Habibi. Ani immoo sumaa kanan gara gooftaatti si fiduu barbaade. Hamilee dheertuudha. Hamileen tee bareedduudha. Namni akkanatti silaa wanta hunda keessan gabii gochuun narra jiraata murteeffadhu. Amma hamilee akkanatti gara gooftaa na fiduudhaaf deemtuun tana hamilee akka ammaan tana gama kiyya qabdu tana osoo jannatatti qabaatte qaata rabbii tokkichatti amantee jannatallee ni argatta jee yaada. Waaqayyo tokkichatti nama naan abshir. Waaqayyo tokkichatti nama naa abbaa kooti abbuma Yesuus Kiristoositu abbaa kooti waaqni Yesuus Kiristoos waaqayyo kooti. Kanaafuu isinee maal obboleeyyan jechuudha siif Yesuus. Eeka. Ameen. Obboleessa keenya isaan gafaati. Akkan anillee obboleessa kiyyaadha. Abbaan Yesuusiif abbaa ta'u. Sifillee ta'uu hin danda'u kaa. Siif obboleessa ta'uu hin danda'u. Maaliif naan jedhe kaa? Na dhaggeeffadhu haa tokko waan takka anillee haa xumuradhu ani si dhaggeeffadhe tole. Abbaan Yesuus Kiristoos yoon fi ilaalle jechi abbaa je'ee yaammataa abbaa je'ee lallabataa. Jechi jaamee dubbatame suni
yoonii fi ilaallee afaan koonee Giriikiin uumaa koo je'ee yaammata. Uumaa koo je'ee lallabata. Yeruma san jalaa owwaataa jecha jaamee koonee Giriikiin dubbatamu sanidha. Uumaa koo je'ee gaafa yaammate. Uumamaa koo je'ee jalaa owwaata Waaqayyoon. Yoo ilaalle afaan koonee Giriikiin macaafa ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 kanarratti kan dubbatame sanii deebiin isaaf kennameeraaf kan jiru san uumamaa koo je'ee jalaa owwaata kan jiru bakka bu'a. Uumamaan koo jechuun makhluuqa kiyya. Abbaa uumaa koo si galee uumamaa koo. Tanaaf uumamaa eegatee inni atis uumamaadha anis uumamaadha. Abbaan uumaa erga bakka bu'e siif uuma naaf uuma Iyesuusiif uumaadha. Tanaafuu maaliif hin obboleessan taane? Ani uumamaadha inni uumamaa ati uumamaa. Itti aansuun akkas jedha Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 50 irratti jaalala Waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu Waaqayyoo isa waaqarra jiru kan godhu eenyuyyuu obboleessa kiyya yoo dhiirate. Dubartii xiqqoo taanaan obboleettii tiyya. Dubartii umriin guddatte taanaan hiriyaan ummatiyya Maryam haadha tiyya. Kan jawutu achirra jira. Jaalala Waaqayyoo isa Waaqayyoo kan godhu eenyuyyuu obboleessa kooti, obboleettii kooti, haadha kooti. Ni amantaa waan sun? Ni nama nagaruu sin laallatu kaa wantichi. Tole, ani uumaadha moo uumamaadha? Ati macaafa qulqulluutti hin amantu kaa quraanatti amante obboleessa. Ani uumaadha moo uumamaadha? Ati uumama. Ati uumamaadha moo uumaadha? Ani uumama garuu Kiristoos Yesuusitti amaneera. Akka ati reefuun tana jettetti Iyesuus uumamaadha jette Waaqayyootu uume. Iyesuus uumaadha moo uumamaadha? Dubbii ol keessa laaqxee kalaalama immoo. Jechuun akka ati reefu jettetti Iyesuus uumamaadha naan jette. Waaqayyoo qaba anis Waaqayyoon kiyya Waaqayyoon isaa tokko abbaa fi abbaan isaa tokko uumamaadha Waaqayyoo qaba jettee nuu himtee jirta. Tanaaf Iyesuusis uumamaadha Waaqayyoo qaba erga kan ta'u ta'eetii obboleessa kiyya uumaan naa fi Iyesuusii fi siis uume ka Islaamaa fi Kiristaana ka addunyaa tana hunda beeyladaa fi bineensa uume tokkuma tokko miti. Waan gaaffii ta'uu hin dandeenye mata dura keenya nu jalaa geeddaraa jirta. Nu geeddaraan jiru bar maaliif namni uumaan tokkichi Allah subhanahu wa ta'ala. Waaqayyo tokkicha jira reefu sitti mera bar. Waaqayyoon tokkichi san isuma Islaamaa fi Kiristaanaas Iyesuusii fi Habiibii fi Gammees ka uume sanimi. Tokkichi suni sanimiti kabiraati. Macaafa qulqulluurraa waa tokko siin kenna. Hundi keessatti amantii Kiristoos Yesuusitti qabamtaniin ijoollee Waaqayyooti jedha. Ati garuu Yesuus Kiristoositti hin amanne waan ta'eef mucaa Waaqayyoo miti. Lakki obboleessa waan Yesuus Kiristoos akkuma ati itti idaatoo osoo hin taane akka ati jalqaba reefu jette sun itti amana. Yesuus uumaadha qaba. Yesuus Waaqayyoo qaba. Anillee Waaqayyoon isaa Waaqayyoo kiyya uumaan isaa uumaa kiyya. Ani ajajuma Yesuus Kiristoos Waaqayyoo inni laaligaa akka inni waaqa qabu akka inni ergamee dhufe hin amantaa yoo ta'e maqaa kootti amani maqaa kootiin karadhuu sin jedhe. Ati immoo akka inni ergamee nan amanaa itti maqaa isaatti immoo namana. Amma fakkeenyaaf maqaa isaatiin hoggaan karadhu. Yaa Rabbii Iyesuus Kiristoos takka yaa Rabbii Ciisaa ergate. Yaa Rabbii Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ergate. Yaa Rabba Ibrahim wa yaa Rabba Jibraa'il Miikaa'il waan kana naa godhi yoon hin jee Rabbiin kiyya naaf godha. Akkasuttuu hin taane ilma abbaa jedhamee waamama. Maqaa maqoota irra caalu abbaatu kenneefii jira. Maqaa waanuma feetan abbaa yoo gaafattan abbaan isiniif deebisaa jedhama. Kanaaf atamma yeroo kanattu yaa Waaqayyo yaa Rabbi tokkicha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jettee gaafachuu ni dandeessaa yookaan kadhachuu dandeessaa? Maqaa gooftaa maaliiti? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Ani maaliif hin kadhadhaanii Oromoodha? Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin Waaqayyo tokkicha sandi kadhattaa isin jedhe. Ani maqaa Yesuusiin kananaa ta'e maqaa Yesuusiin sannaa ta'e maaliif hin jaa Yesuus jalqaba an dhimmi Yesuus anaas ilaallatu sillee ilaallatu bar beektaa waan sun. Abboommii kana
ela abboommii kana Yesuus Kiristoositu kenne. Otoo amma Phaawulos eenyuuf jedhan kenne? Phaawulos hin fudhadhu naan jetta. Yesuustu jedhe kaa. Eenyuuf? Daqiiqaa takka Yesuustu eenyuuf dubbate. kenne? Eenyuuf kenne? Yesuus Kiristoos addunyaa guutuudhaaf dubbate. Ragaa naafiti. Okay. Wangeela Yohaannis Bakka boqonnaa tokko dhagee hold on. Bakka Yesus ani addunyaa guutuufin dubbadhe takka addunyaa guutuufin kadhadhe takka addunyaa guutuufin ergame bakka jiru bakka sayyoo naaf fidi amma quba kiyya ol kaasee gooftaa see afuradhu bakka afaan isaatiin jechi clearly ta'e dhufnu yaa okay. Yesuus Kiristoos hoolota badan Israa'elotti dhufe garuu haa ta'u malee warra isatti Dhiifama naa amanan godhe obboleessa hundumaa koo. Dhiifama naa aboo godhe. kennee jira. Dhiifama naa godhe gammee koo. Waa'ee beeyladaa, waa'ee hoolaa, waa'ee bineensotaa. Ani dubbachaa jiru. Waa'ee Kiristoos irra jira beektee waan Kiristoos haa fixnume. Ogguusun waa'ee namaa erga finnee booda waa'ee beeyladaatti seena. Dhiisinarraa waa'ee hoolaa fi re'ee fi horbeessaa fi hoolittii fi hormaa dhaltu waan kana dhiisi. Hallee ollee. Waaqayyo Waaqa Israa'eliiti. Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob. Waaqa Dhiifama Oromootaan naa godhe obboleessa koo. Ani waa'ee kana keessa hin jiru. Waaqa Bakka Israa'el Waaqa Yesuus. jiraatotaati. Ani carraa bareedaa siif laadheera natti fakkaata. Bakka Yesuus ani waaqayyo maaligaa ani addunyaa guutuuf hin ergame. Takka addunyaa guutuuf kadhadha. Takka addunyaa guutuuf dubbadhe. Bakka afaan isaatiin jecha kiliirlii ta'e yoo jiraate carraa argadhu dafii gara koottaa amma quba ol fuudha. Harka ol kaasa. Waan feete ol fuudhu naan jennaan ol fuudhuuf qophii. An garuu siifin fida bakka Yesuus addunyaa guutuuf hin kadhadhu. Ani warra rabbiin natti erga Israa'eloota duwwaafin kadhadha bakka itti jeeyoon siif fidaatiin islaamani taata. Bakka juusiifin fidaan. Injiru wanta akka jiru. Ishi, okay. Mee silkiin tiyya takkasa. Kunoo siin baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 walaa isa irra jiru Ano yoo si ta'e. baasaa dhoko. Ano sindararu naamani. Lakkoofsa Sindararu. meeqa? Hin jiru naan islaamani taate siifin baasaa. Ergamni isaa Israa'eloota duwwaaf akka ta'e. Inni na sallamsiisuu hin danda'u kaa garuu akkaataa ammatti jettee Erga inni si sallamsiisuu hin dandeenye. Ati wangeelatti namantu. waan ammaatti jette kana fiti waan amma dubbatte kana. Ani Ergamni isaa Israa'eloota kaan ibsin kadhadhu jedhe. daqiiqaa takka jalqaba ergamni isaa Iyyasuus Kiristoos Israa'eloota duwwaadhaaf tokko jedhii naa qabadhu. Hoo Tokko. daqiiqaa viidiyoo. Dabalataan Iyyasuus Kiristoos warra biyya lafaa guutuuf akkan kadhanne. Kuni akkana jedha. Ani immoo ani hoolota mana Israa'eel laal. Kanneen badan sana qofaafan ergamee jira. Isaan qofaaf hin ergamne. Kuni hiikaa haaraa. Hiikaa durarra sii geessan malee yoo feete. Tamaam. Saddoo kamii dubbisaa jirta? Macaafa afaan Paakistaanii. Boqonnaa Akkana jedha meeqa? dhaggeeffadhu sun hin hafne. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne. Hin kadhadhu isa jedhe fidi kaa. Waa'ee Isaan kadhaa immoo addunyaa guutuuf akkan kadhatiin Yesuus Kiristoos amman sii fida. Israa'elii qofaaf akka kadhate. Okay, bareedaadha. Ani isaan duwwaadhaaf malee jedhee miti. Isaan duwwaadhaaf malee ani hin ergamne jedhe. Right? Ishi bareedaadha. Maqaan isaa ulfaatu. Ani isaaniifan kadhadha biyya lafaatiif hin kadhadhu warra ati anaaf kenniteef malee. Isaanoo kan keetii. Hallelujah. Okay, ati amma kan Waaqayyooti moo kan Waaqayyoo mitire? Ammaltu singee biyya lafaatiif hin kadhadhu. Ani isaaniif hin kadhadha. Isaan kun eenyu jennaan lakkoofsa 6 kun osii dubbisa. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laattetti hoo dhaggeeffadhu. Biyya lafaa keessa warra ati anaaf laattetti ani maqaa kee beeksiseera. Biyya lafaa kam? Biyya lafaa keessa. Biyya lafaa hundaa miti. Biyya lafaa keessaa murna tokko nama hanga murna tokko warra Waaqayyoon isaaf laatetu jira. San maali? Children of Biyya Israel. lafaa keessa. Biyyi lafaa ardii torban jechuudha.
biyya lafaa keessan jiru biyya lafaa keessaa ja laal kee double E double S double A keessaa. Ati harkaan fuuta rabbii keessaa dubballees ta'a. Inni finna yeeti. Ishee ne finna? Hafuu qabaa yaa natti nuun to'ati. Okay. Akkuma kanatti kee garuu. Good. Iddootti gartee Israa'elii qofa afaan kadhadhaa yoom jedhere. Maal jette? Israa'elii qofa afaan si kadhadhaa yoom jedhere situ jedhe malee. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksisee isaanoo kan kee turan ati immoo anaaf isaan laattee isaanis dubbii kee eeganiiru ammas wanti ati anaaf kennite hundinuu si bira ta'uu isaa hubataniiru dubbii ati anaaf kennite hunduma ani immoo isaaniif kenneera isaanis fudhatanii ani si biraa kan dhufe dhuguma hubatan akka ati ana ergitees amanan ani immoo isaan saniifin kadhadhala ani isaaniifin kadhadha malee biyya lafaatiifin kadhadhu shanqooloo biyya lafaa jechuun warra gartee warra abboomamuu didan warra maqaa isaatti amanuu didan warra akka inni ergame dhufe eessarraa na dubbisu jirta mucaa iddoo mati dubbiste kanayyuu kanuma hiikaan isaa bara. Nafga. Beekatam jira. Addunyaa guutuuf kadhatama warra waaqayyoon kenneef kadhata. Warra waaqayyoon kenneef atama fakkeenyaaf. Eenyudha warri waaqayyoon kenneef? Warra waaqayyo duraan dursee yaadaan isaan qabe jechuudha. Maal jechuudha? Ani warra Israa'eloota duwwaaf malee hin argamne jaabar. Warra waaqayyo duraan dursee yaadaan isaan qabe. Israa'eloota duwwaaf malee hin argamne jaa. Maal godhe beektaa fakkeenyaaf kan akka koo kana jechuudha. Maal godhe waaqayyo duraan dursee waan inni godhe. Na dhaggeeffadhu kaa. Galmee jireenyaa irratti maqaan koo barreeffamee jira waan ta'eef utuu garaadha koo keessatti iyyuu hin uumamin waaqayyo duraan dursee na beeka waan ta'eef kanaafan Yesuus Kiristoos itti amanuu danda'e jechuudha. Warri garuu maqaan isaanii galmee jireenya bara baraa irratti hin barreeffamne gara Yesuus Kiristoos itti amanuu dhufuu hin danda'an. Wallahi waa lama qofa si agarsiiseetiin sirraa deema tole. Ishi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 24 sirriitti na xiinxali. Tole. Okay, boqonnaa 24. Ani immoo inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne jee Yesuus ergamni isaa Israa'eloota duwwaadha. Sababa Israa'el duwwaatti ergameef jecha Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 Maatiyos jechuun boqonnaa 10 lakkoofsa 5 fi hanga 6 irratti Yesuus Kiristoos ifiifis ergamoota maali Israa'el duwwaatti waan ergameef maal jedheeni ergamoota isaan 12 kana Yesuus ergee jaa. Karaa saba Waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorina. Laal mandara Samariyaa tokko illee hin lixina. Kanaa mannaa gara warra akka hoolota karaa irra goranii mana Israa'elii badanii duwwaa dhaqaadha. Akkuma dheexxaniin immoo mootummaan Waaqaa isin irratti dhiyaateera jedha lallabaa. Yesuus Kiristoos jedheen tole jaaniin ani Israa'el duwwaaf malee hin ergamne yaa ergamoota kiyya 12 ani isin foodhe. Warra ganda tokkoon seenina mandara Samariyaan dhaqina. Ganda saba warra Waaqayyoon ta'in illee hin dhaqina. Warra Israa'eloota akka warra hoolota karaarraa warra goran Israa'eloota isaan duwwaa dhaqaatti lallabaa jennaan tole marabbaa jaanii kutan qaalii isaa godhan. Hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti akkas jedhe. Ari'atamuu yeroo Isxifaanos du'e waldaa kiristaanaa waldaa irratti ka'e sana keessa amantoonni hamma Finiqeetti biyya Finiqee hamma Qobroositti biyya Qobroos akkasumas hamma Anxookiyaatti biyya Anxookiyaatti bittinnaa'anii turan lafa dhaqaniitti immoo dubbii Yesuus takka dubbii gooftaa Yahuudota duwwatti in himu turan. Ariyoo Yahudaa ati Yahudaadha. Ergamoonni 12 Yesuus filatee ajaja Yesuus dhagee bakka dhaqee lafa dhaqee addunyaa tana hundatti dubbii gooftaa Yahudaa duwwatti himan. Taddeera. Bismillah. Akkasumas immoo amma handaara lafaatti ni fudhatamuun fudhattu handaarri lafaa kee abadu.
Ani Yihudii dhugaan immoo anadha. Inni fudhadha Yihudiidhaan. Afaan Oromoo isaa baratte. Maayikii qabatte. Yihudii Oromoo. Yahudii Oromooti. Yihudii Oromoo. Ilmoo reessitti iyyamoo ilmoo namaatti sitti iyyuu jira. Firrikaan sitti afuufame. Hoolota Israa'el. Ilmoo hoolota Israa'elii sitti ilmoo fila. Hara rabbii deebii rabbi si akka tolchu yaa mucaa. Fila mukaa ka gabareenuu suuqachuu dhiifte. Gaafa tokko ani mataan kiyyaa waaqayyoodha jee waaqayyummaa labsachuu ture amma nasaa ol seennaan ni fudhattaman fudhattu naan jee na lallabe. Hoggaanan gaafii takka dhiyeesseef gaafii nan dhiyeesseef ammallee ni yaadadha gaafa san turtuudha. Dachii fi samiin erga uumamte hangam takkaan jeen amata beekaa baatii beekedhaan waan biraa haasawemi ishii. Aboo obboleesso eega ilmi namaa uumame Aadam erga uumamee fi as jidduu ilmi namaa nama meeqaa dhalate jennaan baay'ee asii na hojjise moo caal jeetiin kuteera. Waaqayyoon jooniin miireessela. Waaqayyummaan hin taane garuu sallamuudhaaf immoo dhugaatu jireenyi Yesuus biratti hafe. Gammee koo eega waaqayyummaan hin ta'in ammallee kiristinnaan tunis hin taane guyyaa takka qalbii jijjiirachuun keen oolamu inshaallah. Amma fooyya'eetoo jirta bara akka durii miti. Dudhukee namarraa kaafta amma tolte. No seenaa. Abdii hoo jirta Abdii Musaa. Gabaadhaan siniin jedha. Egaa ani waaqayyoo miti garuu waaqayyoo tasa jedhu macaafa qulqulluu keessaa amaneen labse. Kiristaanonni immoo isa hin fudhanne. Kanaaf warri Sillaasee garuma keessa innuma dhufu jabaadhaa sen. Sharakinan qabu wala footoo seeniif. Warri Sillaasee gara keenya maal godhan garuma rabbii tokkichaa dhufanii. Bar Sillaasee inni kufa tokkichummaan rabbii ta'u hinni itti fufaa yaa gamme. Guyyaa tokko jaartii teetii fi ilmoo teetii fi atilleen quba keessan ol qabdanii gara rabbii booji'amuun keessanii noo. Hinaaf duba rabbii isinii kadhannaa rabbii isinaa islaameessu. Jireenyi islaamummaa keessa jira na amani karaan dhugaan jireenyi nabi Muhammadii malee jiru jannanni daandiin haqni qur'aanaa fi gartee hadiisa sayyaan alan jiru yaaboo karaan rabbitti ittiin dhaqan karaa nabi Muhammad karaan ittiin jannata seenan karaa nabi Muhammad. طرين تكلم صلى الله عليه وسلم إسان عليه جد كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أمني هي هندي جنة